تكجي لما يسألوا تولي الرقم أفي خانة ما جنان دبتي أوبسي عادي في ده مالي من السنة أتي مالي من السنة مالي سنجي تجرني بيتها لا نوتي ada Rashid ko bari yo mucayon tun gafi an gafa du tikikiliti de bifte ummanni kun amma ifama gafate walisin barbadu go afi mucayo gafi de bisu fi daddabe ba itikabe gafa daima raqabi irwanu puri gafi gwan muimpo mucayo walli ni sefi asi nasi hafa ngudati masi miti yona ba ko dimti yora mudai dagay yo mucayo kun gafi an gafa du ko fa seran de bifte ada Rashid Rakasani warri asirra jiru faljala jirule mucatti ifama gafatani hin gargarani itti kamera mucatti ko kanafu ni der micayo isini fide wanna gafatu duratti gafanna jettan gafadha kallattiidhan ishiidha jecha jira malee barane ko talaala ya masiti ya tara ko kabun kabdu mamati yesin nuqanne gafadha kanoti ko kana beeti daima rasik yani daima kamera naratu jufa TikTok no daima سنت في النقاشين عرفتي استيجو يوم ديشا نقطة دليل بيتا يوها صفتن ديشا ربي لا ها ليش هذا فاتنا بدو غرغارا مفيتي مي هذا جدي أدان كباتون سال فنّي ما ثاو سال فنّي منو سال فتي سلام عليكم غرغارا مفيتنا وان جروي مدو يلا ميوتي غورا دا كاوتي دا مي حالي ما كم فيا rakkoon duuba nama dhaableen isillee rakkoo matu ummata rukutamaa kana yeroo itti dhaabe irraan kaatin anuyyuu akkanumatti waggaa 27 baradhee fi kassade dhiisi ummanni kun ummata rukutama fayyaan qabu halkan guyyaa hoyyatan waan siin jedhu haliimaatiyya gara funyaanii kana muniiraa fakkaatti atto mee rabbi jalaa callisaa gaabaa mucattii yoo dhugaa qabaatte dhugaa isii ilaalle fi ummata gargaarsiifna piliis haliima ati haasaya ummata asirra jiruu kanallee ilaalin أنا كان لالين درانو نما عربسا أولانا بيتامي درانو هاتي بالغير أنا كوكارا أبان أبدي بيجابا عربك يالله لالين عرب ورجع سير جروفا ركومنتي كان لالين أتي رجع وان سمودة تكوفا همتا إشيا بيتي وما ركون أبو أبا مناك ترى نتنيني دابل دبيرة أبا مناك يعرف إيجت أبا مناك تيمو فريندي كيتي قربانسون خلاص أما أبا مناك يور نكار راكواني أوكي نكايا كبا مكان نساء إنون جامسي يرام جامسي إنوتي أبا يسام بيكوان عارفي كوي أدرى رشيدا بليسين كول فينا شوتي موتيني كتنا كول فينا أرثيدا أرثيدا سيركا جنة قويا مارة جولة مارسيت كا جولة بيكينا سنين جدي بران جولة سيركا يعني جولة بيكينا جولة بيكينا تكواني كم بيكو أكيد بيكو تأكلت جولة سيركا تيمو جولة ديدات جولة سيركا تيمو جولة ديدات يعني جولة ديدات بيكي سانا يعني أنا تفتني جولة ديداتي نانجل سيركا كان إذا في الدرة جالك يا كماتي متبر جالك يا كيرو إيرتي مجان يعني كأسي أم يعني وني متي كيرو موتو أماك بكين لجروبين بيكواني وقامك أول إنجراتن ترى جودا بوغال إيرا مجان يعني نما أسي أم والبراتي أوكي وني جري اللي متنوتي تورا إذا قبدا تورا إذا قبدا bilbilin qayyarame keessan yala dilette lakkoofsi akka jiruun yala dilette simiin qayyarat eessa wal agarrooma jechuudha yoo muubbiin jedhee la barbaade Samiraati Saaraati eenyu maqaan isii wada Haliimo mucaa kana abbaa isaan beektu ganda isaan beektu gosa isaan beektu lakkoofsa isaan qabdu lakkoofsa sun yaa warra rabbii seedaa dhiifama naa godhaa takkitti jechuudha maalifi ani yoo biyya galee hin guddifadha ilmoo kiyya jechuudha warri leen immoo warri keenyas na gargaaran yoo biyyuma galuudha malee an furmaanni wannan sin gaafadhes biyya kiyya na galchaa ilmi kiyya ilma Oromooti
isiniin jedhan maaliif Sudaan irraa dhaltee Bangaal irraa dhaltee namni haga kiyya of eeguyyuu hin jiru jechuudha. Wallaahi billaahi of jajullee fi miti baay'ee of eega jechuudhaan. Isallee sodaadha waan ta'eef baay'ee of eega. Wallahi isiniin jedhan garuu mootummaan mucattiin guyyaa suni mucattiin guyyaa eshi awachi safuu hin seenina yaa isin keessatti shamarran jechuudha. Shamarran taatanii safuu hin seenina. رجعت شمرة قبضة كيف يتكا رجعت كذا يا تاني والله أنت وجين جرا حالي ما دي نسوداتين وانسي أنت وانسي تلاقي من ربط نوفر بلين بري ربي فينا أنا كوبا كي زوجين دابت أذكر تيس وانسي نجر مجتين قويا وجين كرا منا غلا ترى جتوسوني رجوم وجين كرا منا غلا تاني إنك جبدي والله بيكوسي وجين قال Mbeko inki jibdi amma catti tanaan uyyuu dhalteen ilmoo biyya galchinee fi jirraa jedhanii irra haasayaa turanii jedhan. Amma mee amma kiyya qadaada garuu kiyya qadaada duratti asli mana banatanii waan jedhan beektaa masiinii kana dura daa'ima deechee nutu galchee fi enuma ani daa'ima biyya hombaatitti dhaleemu ani ilmooti umri daa'ima ke baba biraati ajama ta'e haadha qabeenya taate makiinaa qabda yoo inshallah ilmoo qaban qabaateen si jibbuun jiru. mucattiin aljala jirti ol galchaa yoo wal beeyta wal beeyna jedhi kun aljala jirti sitti ol galchee booda wal karakkarurra wajjin gallee kiraa mana ati bisiin baala chaana wajji asli waa dubbadhu hin dubbatini qoy la sima radda'uuf waanuma maliiman jette kan Halima asliin as keessan beeku dhugaa jirtu dubbadhu dhageeffadhu hin beeku waakin hin ta'u dubartiin aga duututti inuma wakkatti ayyoo nu ima deema jetti haga irra nadeette kanatti akka waa warri isii fudhatu hin deema jetti nagatte dhageeffadhu. Gizee guyyaa micanyoo waa dubbattu aslii miti kan callisiise na dhageeffadhu kan dura gizee guyyaa micanyoo waa dubbattu dhaabii gadi kan jedhee nana. Galee jira lakki jara bira galee biyya anaayyuu kanaa bilbilame mana jaraati micayyoon akkana takararratti gatamtee bakka sanii baatee jedhan. Sii galee subii aslii dura naa bilbilanii aslii saalfadhee seene malee seenuun barbaadni hin beeku ani bakka anuma dhalee jedhe ati amma dhugama jirtu dubbadhu asliin si gargaaraa jira yoo dhabame anuunu argaarta jaartii asitti mubaaraknatti fideta dulloomte san atis argiteerta kophaa koo galchi si galcha rakkoon qabu hiriyoonni kiyya deemanii amma nu birrii fidanii natti dhufan 400 dhugaa jirtu dubbadhu isatti dhugaa himi kasii gaafataa jirutti walin beeynu dhiisi ammuma dhufani dhugaa jirtu dubbadhu erga saniin booda ammoo waan danda'u. Isinuma jeeshan dura beekaa jedhanii jette warra hin beeku anisi yoo ana duuban ka dhuftu taate hin beeku man ijaazaa sanii malee ani hin beeku ani ijoollee. Baalee chaanal lakkoofsa tokko barreessi. Jedhanii jette malee maal gaafii tokko qabeessi irraa asli ifama wajjin. Gaafadhu. Gaafadhu. Halima ani wanta biraa like hammeennaaf illee sin gaafadhu gaafii kana garuu jechuudha. Atamma anillee akka nama tokkootitti nama si gargaaruuf as jiru dhugaa waan jiru irra hundooftee yoo ati dhugaa nutti himtee si gargaaraa ka jedhutti itti amana jechuudha. Ati nama tokko ka maqaa isaan beekne ka warra isaan beekne ka biyya isaan beekne ka naannoo isaan beekne intala Oromooti ati akkamitti bareedduu si deebisaa ilma jechuun guddaadha ilmoon waan guddaadha akkamitti nama bakka inni bahee fi maqaa fi fira isaa sanyii isaan beekne gosa isaan beekne irraa akkamitti ilmoo dhalta kanuma qofa si gaafachuu barbaada dhiifama si qeequufi miti. Yoo sanyiin isaa barbeekamtuudha mucaa yaanii mucaan nawa yaanii naaqusallee qabu miti ilmoo Oromooti ijoollee Arsiiti yaanii jaalallee yaanii duraati jaalallee kiyyaa wallahi billahi yani kayero dheerati qammati junti jechuudha maal fi ilmoon kun amma nu hedduutti jaalallee kayero dheeraadha abbaa isaa akkamittiin beekne ree sanii miti bar akkamittiin beekne sanyii isaa gosa isaa maqaa isaa akkamittiin gaafattanu jaalalleedha moo abbaa manaati abbaa manaa yoo ta'e intalti tokko abbaa manaa kan kaati eessa jira ishee amma hin du'e Baalee chaanal ergadhu intalaa hin sobditti daa'ima kijibdee maqaa balleessite hin ergattu. Ammaaf bakki inni jiru hin beeku ani. Abbaa manaa kan kee akkamitti bakka inni jiru wallaalta zariin qabu haadhaaf abbaan qabu inni.
yoo duraa hidhamee biyya galee naan jedhanii jiran odeeffadhee jira. Wanti kun natti uumame turee jira beektaa baay'ee na dhukkubee. Natti uumamee naan na dhukkubee qaama kan hunda na hiteessee bakka na dhukkubee jechuudha. Na dhukkubee naan odeeffadhee jira yoo duraa karaa booda biigan jira naan jedhu. Jennaan achumaani narkaa garin ta'een dhabee. Ilmoon bar torbaan takkatti dhalanii bareedduu ji'a sagal gara baadhattee dhaltee barate ji'a sagal. Mee haadha faata mee carraa guutaa way mun gaafa dhadheeffama hojii miciyyoo teenya halimaati ya mama halimaati ya mama dhaggeeffadhu akkiin jeeti laal halimaati ya ati bareedduu tana namni dogongorre hin jiru nutis dhalaas dhallee qabna maamaati ya hin qaanfatin ni dhageessaa. Dirqiinis ni taate wanti tun ni taate sobamuunis ni taate guyyaa tokkottis ni taate wahuma daqiiqaa takkatti namni kalata seenu maamaati rabbii guddaa hin sodaanne ilma namaarraan sodaatin dhagaye wallaahi yoo dhugaa nu himte si gargaara nuti dhalaan ni dogongorraa ammallee dhugarraa fagoo jirta oromoo danuu kan duratti hin kijibini badii amma dura dalee dhiifama sii goonee jirra mutirra qaaduu arfaate dhiifama sii goonee jirra lubbuutiyya mucaa kanallee gartee fuula oromoo duran dhaabin obboleessa keeti waan booda duubaa dhageenyee itti qaanfattu arrumaan tana nuu himii halimaati jamaamma rabbii si uume yoo sodaatte nuu himii nuti si gargaarra wallaahi wa'adaa sii seena mana kiyya siifaneeti wa'ada sii seena ni dhageessaami nuuf himi ilmoo tana bakka irraa dhalte nuuf himi ammallee fagoo jirta halimaatiyya nuti waliin sobnu oromoodha dhugaa jirtu nuuf himi tokkoffaa ati gurbaa kana suuraan qabu jette lammaffaa maqaa isaa malee abbaan beeku jette sadaffaa biyya isaatuun beeku jette kutaka diidaa kutaka cirkaa himta afaan meeqa si ta'u jira afaan kee kanarra nuti sobaa fi dhiijiba adda ba'e nuti waan namni shawwaduu miti nuti abshaala iyyaala nuti maammaatiyya kanaafuu ati gargaaramuu feenaan dhugaa jirtu lafa kaayituma oromoon akkuma lama hin sobini dhugaa jirtu nuuf himi samiira halima ammoo yoo dhugaa jirtu hin himne oromoon si gargaartus hin jirtu asittis dubaayittis lafattis namni si gargaaru hin jiru ilmoon ati biyya galchitus hin jirtu dhugaa sitti himna nuti dhaggeeffadhu tanumaa asli dubbisi. Doktor Asli dhiifame yeroo takkatti yeroo naa kannaa wal jala wachuu kanan jaaladhooni. Ila waan tokko beeki biyya kanatti asilaa ijoolleen nan jaalatu tamu duraanii caalaa natti gubatti waan takkaa lama isinitti beektu isinirraa cufadha. Shamarran biyya kana wanni dhiira maqaa himuu wallaaltuuf wanni dhiira maqaa himuu dadhabduuf maali beektanii? Xiqqishuma isii akkana ila huccuu jiinsii kana miicee tokkofannaan hiniinin maqaan kennu jettee hin gaafattu. Hin sobdi. Addaan qabachuu malee. Akka agartee waan akkasuma isiin gaafatte jalaa miliqee tabiroo bira dhaquun. Bakka galgala jala ciisu subii kaatee uffata dirachuudha. Akka rabbisitti ma dhageeffadhu ani la irra diddibaa kanan beeku ani. Silaa dubartiin nama tokko gaafa gartee itti ijaarama itti dabalama jettee waa barbaaddu gosa isaa warra isaa maqaa isaa siistamiin biraa gachiiftee gaafatti. Hin gaafattu ijoolleen asii. Kuni maaliif yoo jette wallahi waliin kijibnu Dr. Asli ijoolleen adala kun hundi hin beekanii kaas dura Nasri men alatti bakka Abu Dhabi jedhamu namni hundi beekaa iddoo Biniyaas jedhamu jira. Wallahi yoo barbaadan viidiyoo bilbileessa agarsiisa. Dubartii yoo ati ilaalte HIV illee qabaattu maa rakkoo hin qabu natti hin ta'utti ati deemtu kana ka maal fakkaata. Ijoollee mateen ati afaan Oromoo dubbatu kana warra dhaabatee Suudaan luuti isaa addaan baqe kana lammaffatti ijoolleen dho'ifattuuf. Qaluuti addaan baqee shilingii keessa inu kana jechuudha. Achi dhaabattee makiinaa baadiyaan dhufe kanaan fiidee ol kortu jira. Yoo atummaa ama bareedni kun dhayitee afaan Oromoo dubbatte quba kana goota kana maattaa jaanii funyaan buttee keessa manaatti ol deebiti. Kun hundi maal dalagan beektaa? Kaafteeriyaa maqaa kaafteeriyaa way banatan. Okay? Lammaffaa sababa kana jira lammii biroo wajjin laayifii dabarsan baay'inaan. Sadaffaa irratti ijoollee dhiiraa bira rakkoon jira. Anama fakkeenyaaf yoo itti guute miliquu hin danda'u namoonni danna beeka. Muhammad Obbo Mazraa kana jira ka kopheen isaa lakkoofsi kophee isaatiif isa malee humna hin beeyne. Anama fakkeenyaaf ijoollee arbaa gogoo ta'ee sema dhabeeta dhaqet adaabbaa dodola himadha. Achi booda maqaa kiyya kana jijjiiret Kadiiroo Sultaanoo himadha. Ijoollee dhiira biyya kana illee nama salphaan seen dhiira biyya kana jechuun hattuu number 1 wallahi ka shayxaana kishine qatatem dhiira biyya kana. Ergadhu Baalee channel si erge bar erge gasti ergadhu si ergisa Baalee channel amma
kijibu illee dandeetti illee Networkii keessirreen. dandeetti. Muhammadoon asii jechuun maqaan ta'an itti himata. Baxaami kabbaadnu wallahi biyya kana soo dhuftee agartee si jibbisiisa akkama hunda asirratti ol bahee akkuma akeekatti afaan mimmi'aa haasa'u kanaa miti. Maqaaleen harkaa ol dha'uu danda'a. Amma kanaafini jarri rakkoo guddaa qabdi ijoolleen shamaraa biyya kanatti rakkoo guddaa qaban ijoollee dhiiraa kenna kana yoo argan ijumaan arguun fedhan ati amma kanaafini rabbu nam beeta rabbi gaafsa salphisuu dumas godha beeta ija fuuldura oromoo si dhaaba anuma mastaa gaarii dubbadhu kaa rabbi nan salphifne dhiyoo makiinaa bitadhee oromoo fuuldura dhaabadhee bakka geettu sana hin arrabsanii amma rabbu isii salphisee as dhaabee lammaffaa amma gartee faatadhan hundi as teettee irratti gaafii gaafattu kuni isaaniif rabbi walitti beekaa guyyaa takka illee ta'u doongoruun oola Muhammadu jaalatee illee haa ta'u rabbu isii salphisee as dhaabee ija namaa fuulduratti hin salphisinaa hin saalfachiisinaa abbaan danda'e birrii 50 dirhama 50 dhibbas 20 gargaaru haa gargaaranii wanni kun quraana rabbii taatee dhugaa hin baasisiisanii waan rabbi dhugaa baasanii dhugaa rabbii galchanii zinaan bakka galchan takka hin jiru jaarsanii kaa osoo ta'e warri quba Daralaafo nuti Oromoon hin gargaarru hin jenne nama 2,200 jira jira Oromoon hin gargaarru hin jenne miciyyoon dhugaa haa himtuu ni gargaarra ilmoos biyyan ni galchinaa jedhe. dhugaan kuni Yoo ilmoon Soodaanii taate ilmoon Soodaanii biyyan galtu Daralaafo. Ilmoon Bangaanii Soodaanii biyyan galtu. Miciyyoon teenyaa ni gargaarra. Beelarraa ni baraarra. Muniiraa fi Daralaafo dhaga'amee guutuu Professor, achi dhufeen jira bar nin beeka Naasir Square jettuu fi Baale ergaa dhugaatii maal arganne neetworkii maal sirreeffate? gadda shiishaa saniis nin beeka. Wanni achitti ol deema Somaalee fi Paakistaanii fi Suudaaniidha. Kaafiteeriyaati jettu sun. Keessa deddeemeetiin harkee jira.